Shampiyonaan tapha guutuu Oromiyaa 27ffaan olaantummaa magaalaa Shaggariin xumurame. Shampiyonaan tapha guutuu Oromiyaa 27ffaan guyyoota 15 darbaniif magaalaa Ambootti gaggeeffamaa ture olaantummaa magaalaa Shaggariin xumurame. Taphichi gosoota ispoortii 24 magaalota 22 godinaalee 21 fi ispoortessitoota 8,500 hirmaachisuun gaggeeffamaa ture. Bulchiinsi magaalaa Shaggar meedaaliyaa warqee 84, meetii 81 fi naasii 57 waliigala meedaaliyaa 222 argachuun olaantummaan xumureera. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa fi Bishooftuun ammoo walduraa duubaan sadarkaa tokkoffaa fi sadaffaa bahuun xumuraniiru. Sirna cufiinsa waldorgommii ispoortii kanarratti kan argaman pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii akka dubbatanitti ispoortiin jaalala tokkummaa fi obbolummaa cimsuu keessatti gahee olaanaa qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa ispoortii bu'uura hawaasaa qabsiisuuf hojjetaa jira jedhan. Ispoortiin jaalala, ispoortiin guddina, ispoortiin nageenya. Naannoo Oromiyaa keessatti sirna kanarratti godinni hirmaatan hin jiru. Aanaan hirmaatan hin jiru. Kanaaf ispoortii kana bu'uura uummatummaa gochuu keessatti miilaan hojjetame baay'ee guddaadha. Taphni guutuu Oromiyaa walitti dhufeenya uummataa cimsuun duudhaa fi seenaa uummata Oromoo akkasumas tokkummaa uummataa cimsuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhan obbo Awwaluun. Taphni guutuu Oromiyaa kun waggaa waggaadhaan yoo gaggeeffamu walitti dhufeenyi hawaasa keenyaa daran cimuu akka danda'uuf hojii guddaa kaayyoo guddaa kaayeffamee kan hojjetamaa jirudha. Inni lammaffaan taphni guutuu Oromiyaa kana sababeeffachuun illiitota gurguddoo roga hundaan ardii Afrikaa sadarkaa biyyaatti sadarkaa idil addunyaatti dorgomuu danda'an baay'inaan qulqullinaan ariitiin horachuu kaayyoo jiddugala godhatee kan gaggeeffamaa jirudha. Biyyi teenya ispoortii roga hundaan addunyaa irratti beekamtuudha. Achi keessatti immoo gaheen Oromiyaa baay'ee guddaadha. Atileetonni bebbeekamoon maqaa Oromiyaa maqaa biyya kanaa waamsisan sagantaa akkanaa kana keessaa burqaniidha. Kan akka gootitti atileet Daraartuu Tulluu, kan akka maatii Xurunesh Dibaabaa, Qananiisaa Baqqalaa dabalatee gootonni baay'een as keessaa ba'aniidha. Waldorgommichi ispoortessitoota ciccimoo naannoo fi biyya bakka bu'an horachuu fi maqaa gaarii naannichaa ijaaruu keessatti gahee olaanaa qaba jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama ispoortiitiin hojiilee hojjechaa jiru keessaa tokko bu'uuraalee ispoortii cimsuu, babal'isuu, ijaaruu, kunuunsuu, giddugaloota kanneen tajaajilaaf oolan gochuun xiyyeeffatee irratti hojjechaa jira. Akka fakkeenyaatti Amboo Gool Piroojeekt akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Daraartuu Tulluu Ispoort Akaadamii magaalaa Sulultaa jiru, kan Boqojjii jiru, kan Booree jiru fakkeenyummaa fudhannee kaasuu dandeenya. Kuni baay'ina uummata Oromoo fedhii uummanni keenya ispoortiif qabu wal bira qabnee olaalle calqabbii malee gaarii. Hoogganaa itti aanaan biiroo dargaggoo ispoortii Oromiyaa obbo Dassaalany Xilahuun gama isaaniitiin akka dubbatanitti cabinsa ispoortii naannoo keenyaa suphuuf hojii hojjetamaa jiru keessatti hawaasni gahee isaa bahuu qaba jedhan. Cabinsa ispoortii kaleessaa sana suphamaa jiru keessatti qooda fudhachuun gahee biiroo qofaattuu ta'in gahee uummata Oromoo dargaggeessa Oromoo biyya kana keessa jiru naannoo keenya keessa jiru waan ta'eef kanaaf xiyyeeffannee hojjechuun barbaachisaadha. Cabinsa ispoortii naannoo Oromiyaa jiru sana fakkeenyummaa Daraartuu Tulluu hanga Abbabee Biqilaatti ture sana akka deebinuuf maqaa biiroo dargaggoo ispoortii Oromiyaatiin waadaa sinii galaa gosoota ispoortii 24 guyyoottan 15 kan ture hirmaattota ispoortii sadarkaa gandaarraa kaasee hanga naannootti naannoorraa kaasee hanga biyyoolessaatti hirmaachuuf karoorri qabatame galmaan ga'umsaa